Hojiin miidiyaa fi koominikeeshinii tarsiimoo fi imaammata mootummaa paartii lafa qabsiisuuf shoora olaanaa qabaa jedhani. Obbo Amansiis Addunyaa Amantee itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa damee bulchiinsa magaalaa Shaashamannee. Waajjirri paartii badhaadhinaa magaalaa Shaashamanneetti leenjiin hubannoo miidiyaa fi koominikeeshinii hooggansa sadarkaan jiraniif kennamee jira. Leenjiin kun miidiyaa fi koominikeeshiniin meeshaa murteessaa yaadamootaa fi milkaa'innoota ittiin beeksifannu cinatti miidiyaa cimaa ijaaruun sirna jabaa qabaachuuf murteessaa ta'uu waltajjicha irratti eeruu kennaniiru. Leenjii hubannoo kenname kana irratti sanada mariif ta'u daayirektarri siyaasaa fi itti gaafatamaan sabquunnamtii uummataa obbo Baayisaa Mallasaatiin dhiyaatee jira. Sanada dhiyaate irratti erga mari'atameen booda yaadota waltajjii irraa ka'an bu'uura godhachuun itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa damee bulchiinsa magaalaa Shaashamannee obbo Amansiis Addunyaa Amantee kallattii hojii itti aanu kaa'uun saganticha goolabanii jiru. Magaalaa giddugala turizimii taate uumuu keessatti gaheen qaamolee nageenyaa olaanaadha jedhame. Bulchiinsa magaalaa Shaashamanneetti waajjirri turizimii magaalichaa namoota sirna simannaa turistootaa irratti miseensota milishaa fi dambii kabachiistota kutaalee magaalaatiif leenjii hubannoo cimsu kenneera. Itti gaafatamaa waajjira turizimii magaalaa Shaashamannee obbo Seifuu Ismaa'eel qaamoleen nageenyaa turistootaa gara magaalaa Shaashamanneetti dhufan fuula gaariin simachuun mirga namummaa isaanii eeguun kabajaa isaaniif malu taasisuun hawwattummaa magaalaa keenyaa dabaluun hojii beeksisuu cimsuu akka qaban hubachiisanii jiru. Gama biraatiin namoota hojii beeksisa magaalaa keenyaa karaa tiiktookii, yuutuubii fi kanneen birootiin hojjetaniifis kabajni namummaa isaaniif malu qaamota nageenyaa magaalaa keenyaatiin kennamuufii qabas jedhaniiru. Itti gaafatamaa waajjira milishaa magaalaa Shaashamannee obbo Shukurallaa Qawweetti mootummaa waggoottan dhiyoo as turizimii utubaa diinagdee gama qabeenya uumamaa fi namtolcheetiin dhokatee ture xiyyeeffannoo akka argatan gochuun misoomee tajaajila adda addaatiif akka oolan gochaa jiraachuu himuun kana keessatti qaamoleen nageenyaa qooda qaban qixa sirriitti bahuu akka qaban ibsaniiru. Itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa damee magaalaa Shaashamannee obbo Amansiis Addunyaa Amantee nageenya biyyattii kabachiisuun aarsaan milishaan kaffalee fi kaffalaa jiru guddaa ta'uu kaasuun keessummootaa fi hawaasa magaalaa keenyaatiif nageenya eeguun cinatti galma magaalli keenya gama turizimiitiin qabattee milkeessuu fi namuusni qaamolee nageenyaa murteessaa waan ta'eef ofii keessanii fi hawaasa tajaajiltan akkasumas keessummoota gara magaalaatti dhufaniif kabajaa fi fuula gaariin tajaajiluu akka qaban dhaaman. Gama biraatiin